dormisiisuu dhabu. Irreeffannaa yoo ta'e akka irreessi maalummaa akka amma doktoriin nuu ibsanitti irreessi galateeffannaa. Namni galateeffannaadhaaf deemu lola hin deemu. Namni galateeffannaadhaaf deemu hanna hin deemu. Namni galateeffannaadhaaf deemu uummata biraa miidhuudhaaf, uummata biraa ajjeesuudhaaf hin deemu. Koronaatu akka irreeffatamne godhe yoo ta'e maaliif bakka humni waraanaatti leenjuutti doktoroota walitti qabeen leenjisiin isaantu waa'ee koronaa beeka'uuti. Inni kun gabaabatti dhugaa jiru walitti dubbanna. Nuti uummata Oromooti. Nuti dhiigni keenya tokko, qaamni keenya tokko. Gaaffii gaafatamne kanan dhugaadhaan sinii deebina yoo jettan dhuguma koronaatu akkana godhe moo dhimma biraatu jira. Dhimmi biraa yoo jiraate dhimma biraatu jira kana jedhanutti himaa. Yeroo barannu herreega keessatti gara beekannoodhaan lakkoofsa kam jalayyuu tokkotu jira. Gara beekannoodhaan koronaa jedhame malee koronaa miti. Dhiifa walitti dubbanee ni fooyyee. Lakki wayitu jira hin deeminaa hin dhumtu yoo jettan tikkeetti keessan isaa lafa godhaa hin dabarsina bara. Tikkeettiin immoo ani tikkeettii fudhadhee ani Oromoodha jechuu miti. Tikkeettiin Oromummaa koo nan ibsu. Tikkeettiin namummaa koo ibsu. Tikkeettiin eenyummaa koo ibsu. Eenyummaa koo kan ibsu dhiiga koo eenyummaa koo ibsu. Kanaaf irra deemee dubbachuu yoon barbaade